Of eegi jabaadhu. Yaa dhugaadha. Kakachiisuun qabaanfatiyaa. Kakattee jechuudha muka ciniintee kakattee harreedii yoon argee ani hin tuquu jechuu qabdi. Kakachiisuun qaba. Kutu tahe. Reediin kooti siiduu. Kunoo anuu kan kooti jedhee osoo hin taa'u yaa faaffii koo kunoo fatiyaanis nan hawwa jette yoon akkan akka fatiyaa kumaatamatu jira. Akkamitti kan kooti jettee jiraattaati qophaa. Hin jiraatamu bar qophaa kan kooti jedhamee jechuudha. Amananii jiraachuun ni ulfaata. Silazii kan keenya jedhaniima firii godhanii eera gilaafii bakka ishee 500 keessa naa buusaa gilaafii keessa. Guys gilaafii kana tuqaati jechuudha. Send gift innaan ni jedhu. 500 qofa keessa naa buusaa 2500 ta'a shaniin herreega. Let's go guys. Guys 500 keessa naa buusaa gilaafii osoo hin gubatiin. Waynee bomboliinoon tokko ganni herreega. Itti naa gootaa shi 2,000 naaf guutu wallaahi fatiyaa kakachiisuu barbaada. 2,000 naaf guutu. Osoo hin gubatiin 2,000 naa guutaa. Ay bomboliinoon laa wallaahi shaniin herreega. Qulfiin tokko shaniin herreega. Thank you. Thank you. Inaati abbaatee piliis wal gargaaraati isin immoo warras jala jirtan jechuudha. 100 wal gargaaraati 2,000 naa guutaa. Ara taap koppii linkii yeroo shan. Mee baallaa kuma koppii linkii kiyya shan namni takka yeroo shan naa godha. Fixaxxi zanaan isin godhee bar natsaa fiilmaa ayyaachuu ko natsaa muuvii ayitaachuu tanassaachuutu. Inni raasii enerjii ko no. Hati adabbii tokkoffaa. Kuma tokko immoo mama xiqqee maaliif dadhabanis moosisanii. Sila walii galleerra 1,000 wala dabna inni sila walii galle. Ati 1,000 hin jennee adabbiin. Kanaa jennaan sumatu fide. Ayyee ishima. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa gizee 50 naanna'e akkan ofirra. Adabbii lammaffaa immoo reediinii obboleessa kooti wallaahi billaa yoon argesii akka obboleessa kootiitti ilaala malee waan takka itti niyyadhu hin tuquu jedheen akka kakadhu. Adabbii sadaffaa immoo qocce bidiggii jechuudha. Teeppii fidii mataatti baadhuuti gizee 50 qocce bidiggii bu'e. Faayinji kuma tangoo fi bashaniin leencasuu. Adabbii sitti jabeessee akka tinaa kakattu hin barbaada. Sanii kan teeppii baadhu qocce bidiggii duwwaan sii jedha. Akka tinaa kakattu hin barbaada naa kakadhu. Maaliif asii kakadhu hinkakadhu obboleessa koo miti reediin. Wallaahi wa billaahi intinaa kara fuulduraafis ammaafis obboleessa koo hin ta'u jaarsa koo ta'uu mala hin beekamu dubbiin rabbii. Obboleessa koo hin ta'u jaarsa koo ta'uu mala jette wallaahi. Jaarsa koo ta'uu mala hin kakadhu jetteem. Wallaahi kunoo qocca bidiggii hojjetaatti argitanii. Dhugaa ishiiti. Biyyee naadhatis faaffinatti jirta. Obboleessaa ምናምን የምን ኦቦሌሳ ብሎ ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ሰኑ ሬዲ ከነበካቱ ኦቦሌሳ ጊዜ የቱ እንቃንፈቶት ቢጭሱ ዲና ሲዱና ፈቲያ kakadhu hinkakadhu ኦቦሌሳ ኮንተውኒ Siite isaa? Kaaffii wal arganna wallaahi. Dhugaa jettee. Yeroo meeqa qocce bidiggii yeroo meeqa? 50 buuta dachees qotee istiraappoon si ajjeesu erga kakachuu didde. Maal ispoortii kana ispoortii masala jammiree allokku. Nooti. Guys onnee tokko naa banaa. Oh, thank you gaa bakka bareedu. Ni bakka shaan. ሰባት ዘጠኝ 10 11 12 ወላሂ kakachuu didde wucci bidiggii hojjetaatti yaa hojjettu. Hojjettu. 7 18 19 21 ላይ ነው ያቆምኩት ኦሮሞ እንዴ አብታምና ጎዳ ኦሮሞ bagadiddee dhiisi akkasin jedhiniiti maaliif diddimaa kakachuu qabdi እንዴ reediin anaaf obboleessa kooti okkee jettee kakatti bakka ammaa inni. 30 ማለት ነው. An kanaafanii gaaf tokko geema wajjin qabannee jechuudha. Kakadhuun jedheeni. Kakadhu jennaan hin kakadhu jettee erga gaafa sanaatii ana manuun dide bakka.
Enggak bareedu koo. Ni baqal. Enggak. Isi kara stop. Ma boxing funyaan keessa na dhaata ishee. Liistii biraa dhabdee waan naa kennitu. Eka na nyaachuuf deemti akkamittan ofirraa eega jettaniitu kunoo silaa kakachiisee rabbumaan sodaattee dhiisti. Amma kakachuu diddee waliin qabna reedii. Kunoo kakachuu diddee. Ishi maal wayya. Maal wayyash. Maal godheetanii iyyuu ween jedha. Wayyaa rabbi 2000. Wayne ni namoosisaa eenyuun ni gaa akkasitti naddeechanii nyaachisuu fi gaa. Fatiyaa wajjin moo? Fatiyaa wajjin afur guutuu moo? Du'een qalamaan akkam addunyaa kan koonaa wajjin nyaataa na wajjiniin ka'a. An bar kan na gube maali beektu? An kakachuu dhiisuu si miti. Duraan yeroo si mana keenya dhuftu jechuudha. Reediyyee yeroo siin ammattee morma jala lixxee dubbistuuni. An addunyaa kooti noormaalii dheedhee dhiisa. Ammas nyaata hojjechuuf an kushiinaa dhaqaa wal biratti dhiise jechuudha. Isa jarwa lammatanii wal bira ta'an. Hin shakkuun ture bar. Lakkaa kana keessa itti sissiquun yeroo sanaa rakkoo fide jechuudha. Gowwummaa keeti. Inde laazima kakachuu qabdi. Fatiyaan kakachuu qabdi. Adabbii hamaatti mee kakachiisa. Wayninas አንቺ ግን መንደር ውስጥ እየዞርሽ ትመጫለሻል ወይስ ሱዲናን ሂጂና አሸንቅ? ሲዱና ጋር ነበርሽ? ሂጂ ኮመንት ጻፊያ ምን አሰጫትም ከኒፍ ዴሚ እኔ አከስ ጎዴ ነመሰኒ ወላሂ ani jechuudha buna danfisuu kan deemaa Fatiyaan keessummaadha jedhe jechuudha. Buna danfisuu kushiinaa dhaqaa jarri wal hammatanii wal bira taa'u harkarra kaatee akkasitti waliin taa'ee mee wallaahi biyyee nyaadhu. Manichi bal'aadha viidiyoon si ergaayyuu viidiyoo raabbadhee dhufee si galee kanaafuu jechuudha. Ready, this is I love you. This is I love you forever ready. Guyyaa tokko na dhisiisu diinaa komaalo. Obboleettiin akkana qophaa gisee teessoo siin azaansiistu. Obboleettii agira rabbiinu saddaqadhaa jedhe saddaqadhaa. Inna jaarsan saddaqadhaa re. Waan hin qaburraa qabeenyi koorraa maallaqarraa nyaatarraa dhugaatiirraan saddaqadha malee jaarsan saddaqadhaa. Hin saddaqadhaa Rabbiin jaarsa keessa saddaqadhaa jedhe. Jedheera kitaabicha siifan fidaan jedhee. Wallaahi guddiidha. ጓደኛን ከ ጀዳ ሐዲሰ ወይ ከሰት ጓደኛን ከ ቆባቴስ የዲሪ ብራ ከጀሉራ ጃርሲኬ ኒካ ጎዳቴ አቺ ዮኪስሞ በቃ ጎዳሬ በቃ ምናምን ጀዱ ጀቹ ሲጋሌ እረጫላ ሲብረታ አበር አነብረጀ ለመከሳ ጊዜ ተቋዱፍ አኮንቀው አይ ሬዲ ረቡ ደረጃ ካን ከክ ነከፍ ጎዴ ረቡ መተከት ሲቃሌስ ማሊ ገሩት ሱካሩ ማሊ ሲድብዲያትኬ guyyaa tokko dhungadheen oole mubaarak jira malee guyyaa tokko utaalee dhungadhu na godhe reedii kan maal jechuudha mubaarakiin sodaadheen gadi taa'e baasi baasaa arti qoyyaa mistira takkaa wanti intini jettanii beektanu qoygaa guyyaa takka sababa viidiyoo wayii waraabarraaniif reediin jechuudha. Atu video way warabnu video YouTube iti nasi kan etti sti ready yeng bareda bar jedadu maniye qoma sa kana tuke akkam namatti tola gize qoma sa tuku achi no fati yeng bareda mi jedi achi jira fati yeng malta dere dira tokkata achi wora ready ko baka namatti tola akkana jedhee ka'eetan dhungachuudha. Isin akkana jedhu mubaarak jira. Uy miira keessaa baay'ifate yeedheen of qabee qaba. Ammas guyyaa takka aslii wajjin ta'anii gidduu na galfatanii intarviina godhaaru. Achiin guyyaa san aslii dhungadha moo isa dhungadha giraa na gabba'e. Lammanuu natti tolan giseen qabu asiin. Kamirra si buute qalbiin gara caaltu. Karaa reedii na buute garuu ijoolleen kun an dhiiran itti fakkaadhamu maaliif natti bubbuudhiisanii? Deemiti masgida keessatti tobbadhu sagalee. Nakkati
Anti ulan itti fakkaadha maaliif garagalee inni ilaalan jiru. Dhuguma garuu wallahi maan miira keessa qoy gaashee jara keessaa namni miira keessa galee jira gaafati qaqqabdu aslii fi reedii keessa. Ani atoo maal godha jedhe laayivii dubarratti atoo nyafii namaan kennitu nyaata malee jedhe. Maali sila nyafiin? Nyaf jechuun takki jechuudha. እና አመሲ አብዱሴ ማሻአላ ናቲ ቶለ ገር እኔ ጋቫናን ኢምበርባን ነጥጥቅ አብዱሴ ብራዳቅና ለሙን ቴሲስ አብዱሴ ና ኡዝቢ ነቲ ቡአ በቃ ነደርበታ አቺ ገሩና አጀጀሙ ጅስሚን ኮር አብዱሴ ዳ ዋንሳ ወላሊ ማሊፍ ቤጓን እንጃለት ዳንገሩ ና አዘዘም ሬዲ ዳፍና አዘዘማን لا ريدي رابي قال ريدي نجاي في ولا لا نو ريدي تسنى جميل الشي كم براو كايرو كيسا اينيوم كم برا كان قلبين كيرا سجرتو دراب دي مختار توري قما قلتو عبدي مختارو Abdi Mukhtar nan jaalladhan ture. Eshi. Abdi Mukhtar. Eshi. Abdi Mukhtar nan jaalladha. Abdi Mukhtari በቃ Abdi Mukhtarin jaalladhan. Abdi Mukhtar ነው ደስ የሚለኝ። ከንብራ ኤኙኒ ሙቤ ሲጋ ጀሪ ዲረንቲ ፈካዳ ከማሊ ሙቤላ ጀንታቲ Diran itti fakkaadha. Diran itti fakkaadha. Sama Samiraan dhiisee malee sila. እና ኦሮሞ አከሲ ወላ ዱጋ ስሪን ጀራኒ ስሪያኔ ነሚ ጊዜ ቆሱ ጊዜ ቀበቱ ፈኒ ቤካ ፈቲያ ሐምዛ ዲስ ኑራ ሐምዛን እኔ ጃላ ቀማሽቲ ኑታ አይምቱ ማለ ሐምዛን ዱር እየፈካተ ማለ ጊዜ አርገኒ ማል ጀራኒ ሐምዛን ኖ አን ቤኳን natti wanni garu gizena qabu gizena nabragaw natuttuq akkuma abduset garu isa wa gode argem bekon gocha na nagar sisne hamzana jijela jira amzi wayyo sila aslif mubarakin diran itti fakkaadha jette Kaayiroo keessa dhiirri kan biraa namni miidiyaa silaa emmii jechuudhaan na dhungatee hirma jennaan kilooraksii dhugeef jettee innis sittin boone waggaa 8 silaa dhiiran arginu. Na dhungatee jaalala kana laal simmitti godhee jaalala keessa naqee kilooraksii na obaasee emmii this is smart. This is rammeenoo. Rammee. Laayila rammee natti kaasi rammee rabbii keessa daadhu rammee bira geenyaan lamoo mallaxuun hin jiratu mana keessa ta'e nan gadhiisu bar rammee moo oromoo kan rammeen dubbatamu yaa oromoo dhiisa tuttuqina oromoo asumatti gaddaamee bilchaatu rammee harki isaa bareedduu wayitiin lallaafti wallahi laazim bachuu qabdan laalaa warri jettan warri noo dhiisii minaam jedhaa jirtan wallahi wannaa saamaa jiru kun guutuun qoosaadha kana beekaala silaa sin gowwaadha maantu jira afaan namni beekun kolfa this is faranj yoo feetan akka feetan ta'a I don't care about saset ማንም ለሰው አይኖርም ለራሱ እንጂ አባን በርባደን ፈኒዳን ኮልፊታኒ አባን በርባደን አረፍስተኒ ደንተኒ ሚውት ጎለተን ብሎ ተቡሱ አዩብ ጀደማ መቃ ቁርአን ረካተ ዩ ያ ረቢ ያዛበ ሳት ቡስ ጀዳ ማል ረቢኒ የኝት ያዛበ ከዳ ጀደ አውዝ ቢላ ማልኩን አሚን አቡ ተቸከቲ ዮተ አሚን ኢሳቅ ዘኑ ኢሳቅ ዜን ውስጥ ተካ ወልጠበስኔ ካኔ ወልራፈጋኒ ኢሳቅ ዜኑንስ ነማሰመጠያ ነው እንታ ኢሳቅ ዜኑንስ ከንራን በቴ ከንብራ ባሲ አንጀቹን ዲሩማ ካይሮ ኬሳ akkamitti tu dhiirri kun hundi jiru shabaabni kun hundi jiru akkamitti waggaa 8 guutuu dhiiran argine jettee imattaati miidiyaa irratti san aslii fi reedii nam daawwattoota hedduu qabu biratti akkamitti maqaa ijoollee dhiira keenyaa nyaata
Inde akkamitti ani nagarre ka inuma nagarre qobaan jiraadha qobaan gala qobaan baa si galee kanaafan jedhe bar. Maqaa jaraa nyaattee wallaahi ofirraa si dhorguu qaban jechuudha. Amma ijoolleen aaranii yoo miira keessa galanii eenyuttuun gaddiin ofumaa fi jaraa warradde jechuudha. Wal argina jedheera. Homaa rakkoon hin qabu Jamiilaa yoo taate na jaallatti. Jamiilaa yoo taate na dabarsiti bakka. Reediin asii si fayyamti? Jamiilaa si fayyamti itti yaadda? Maaliif hin eeyyamu? Baay'izawee namni masaanuu hin qabne hin jiru. Hundinuu wal irratti hin beeku malee namni dhiirri haadha manaa ofii qofaan reedii maan ta'in namni alaachikii hin qabne hin jiru. Soba. Namni naashi namni jaartii tokko qofaa wajjin jiraatu hin jiru. Hundinuu masaanuudha jedhee gilsi itti baasee adda baabaa itti baasee hin himu malee chikii alaa inuma qaba. Saniifuu kadeen jirtuu fatuu wayyoo hin qabu dhugaadha wallaahi biggeen wallaahi dhugaan siin jedhee barsooma miti. Hundi namaatu masaanuu hirma qaba. Garuu immoo ifatti baasee ekeleen masaanuu kooti jedhee amanee wajjiniin hin jiraatu. Alumatti jechuudha. Alumatti chikiidha. Chikii ta'anii jiraatu. Innis jaartii manaa qaba. Alaa immoo chikii qaba. Akkasii malee wallaahi namni jaarsa tokko jaarsa qophaa wajjiniin jiraataa hin jiru. Maareediin ta'in isin jedhee yeroo inni ala manaa gadi bahu adeessa kan deemee dhufu beekaa maal taatan isin? Soba waliin beennu malee hundi keenya waliif masaanuudha. Amma fatiyaa kana fatiyaa kana amma durbi sin qabdi durbi hoo qabdi chikii durbi immoo qabdi durbi akkamitti qabaatti beektaa? Durbi dhaggeeffadhu durbi akkamitti qabaatti diyaaspooraa tokko biyya alaatti janajjanti asii immoo jaarsa namaa janajjanti akkasitti qabaatti isiinis. Akkasi namni waan akkasii hin qabne hin jiru. Yaa numeerii numa jirtaa lubbuudhaan habiibi baguma jiraatte wallaahi jirtaa habiibi. Filaaworii sadii guutaa gaa'essa afaan fatiyaa ofirraa qabna amma waa'ee reedii kanatti deebi'ee kakachiisan. Qoosaadha qoosaan bultiidhaaf biyya ofiittiin qoosamu jedhanii amma namoosisaati mee yoo dandeessan 1,000 na kennaati dabilii irratti fatiyaa kana kakachiisuun qabaan waa'ee reedii kana. Wallaahi reedii argannaan hin dhiisu jettee bara. Reediyoon argadheetti obboleessa kootii obboleettii kootii haadha koonnaa deemu abbaa koonnaa dahee akkamittanii reedii dhiisanaa jettee kanaa innaan kakachiisuun qaba. Kanaa jennaan dabilii gaayis dabilii kanarratti 1,000 naa kennaa kakachiisee tani fatiyaa kana biraa gala. Akka kanatti akka qoosaatti gadhiisuun qabu an fatiyaa. Akka qoosaatti taasoftee booda yoo gooteen agarsiistee oo. Double guys, double. Ayi ummanni kunis fatiyaa deeggaraara fakkaata kunoo dabilii irratti waan kennu dide. Filiis na kakachiisaa kennaa. Of eegi jabaadhu. Yaa dhugaadha. Kakachiisuun qabaan fatiyaa. Kakattee jechuudha muka ciniintee kakattee reedii yoon argee ani hin tuquu jechuu qabdi. Kakachiisuun qaba. Reediin kooti siiduu. Kunoo anuu kan kooti jedhee osoo taa'u yaa faaffii koo kunoo fatiyaanis nan hawwa jettee yoon akka fatiyaa 10,000tu jira. Akkamitti kan kooti jettee jiraattaati qophaa. Hin jiraatamu bar qophaa kan kooti jedhamee jechuudha. Amananii jiraachuun ulfaata. Silazii kan keenya jedhanii firii godhanii eera gilaafii bakka ishee 500 keessa naa buusaa gilaafii keessa. Guys, gilaafii kana tuqaati jechuudha. Send gift innaan ni jedhu. 500 qofa keessa naa buusaa 2,500 ta'a shaniin herreega. Let's go guys. Guys, 500 keessa naa buusaa gilaafiin osoo hin gubatiin. Waynee bomboliinoon tokko ganni herreega. Itti naa guutaa shi 2,000 guutu wallaahi fatiyaa kakachiisuun barbaada. 2,000 guutu. Osoo hin gubatiin 2,000 guutaa. Ay, bomboliinoon laa wallaahi shaniin herreega. Qulfiin tokko shaniin herreega. Thank you. እናቴ አባቴ ፕሊስ ወል gargaaraati isin immoo warras jala jirtan jechuudha.
Dhibba tokko wal gargaaraati 2,000 naa guutaa. Are tap copy link yeroo shan mee baalaa kuma copy link kiya shan namni takka yeroo shan naa godha fixat zanaan isin godhe bar ነፃ ፊልም አያችሁ እኮ ነፃ ሙቪ አይታችሁ ተነሳችሁት እንዴ የራሴ ኤነርጂ እኮ ነው ሀቲ አደቢ ተከፋ kuma tokkommo mama tinke malif dadani simosisani sila wali galleera kuma tokko wala dabna inni sila wali galle ati kuma tokko nin jenne adabbiin kana jennaan sumatu fide ayye eshima adabbii tokkoffaa gizee 50 naanna'e akkan ofirra adabbii lammaffaa immoo reediini obboleessa kooti wallahi billahi yoon argasii akka obboleessa kootitti ilaala malee waan takka itti niyyadhu hin tuquu jedheen kakadhu adabbii sadaffaa immoo qocce bidiggii jechuudha teeppii fidii mataatti baadhuuti gizee 50 qocce bidiggii bu'e Kainji kuma gobi bashani leenca adabbii sitti jabeessi akka tinaa kakattu hin barbaada Sani kanin teeppii baadhu qocce bidiggii duwwaan sii jedha akka tinaa kakattu hin barbaada naa kakadhu Mali nasi kakaddu inkakaddu obboleessa koomiti reedin wallahi wa billahi ya intinaw karafun rafis ammaafis obboleessa koon ta'u jaarsa koo ta'u mala hin beekamu dubbii rabbi obboleessa koon ta'u jaarsa koo ta'u mala ette wallahi yes jaarsa koo ta'u mala hin kakadhu jetteem wallahi kunoo qocce bidiggii hojjetaarti argitanii dhugaashiiti biyyee naadhatis faafinatti jirta ha obboleessa ምናምን የምን obboleessa ብሎ ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ሰኑ ሬዲ ከነ በካቱ obboleessa ጊዜ የቱ እንቃንፈቶት ቢጭሱ ዲና ሲዱና አቲያ kakadhu hinkakadhu obboleessa kontawni Sita isa? Ya. Fi wal arganna wallahi. Dhugaa jettee. Yeroo meeqa qocce bidiggii yeroo meeqa? 50 buuta dachees qote istiraappoon si ajjeesu erga kakachuu didde. Maan ispoortii kana ispoortii masala jammiree alloku. Notice. Guys onnee tokko naa bana. Oh, thank you gaa bakka bareedu. Ni bakka shaan. ሰባት ዘጠኝ 10 11 12 wallahi kakachuu didde wucci bidiggii hojjetaatti yaa hojjettu. Hojjettu. 7 18 19 20 21 ላይ ነው ያቆምኩት ኦሮሞ እንዴ አብታምና ጎዳ ኦሮሞ baga diddee dhiisi akkasin jedhiniiti maaliif diddimaa kakachuu qabdi እንዴ Reedina naaf obboleessa kooti okkee jettee kakatti bakka maanni